Masena jechuun kayuu wal nyaattee lafti koo wal nyaachise ka uumaan uumamtee kun gatanis dhugaan gatu ka uumaan uumamtee koo. Masena jechuun kayuu wal nyaattee lafti koo wal nyaachise ka uumaan uumamtee kun gatanis dhugaan gatu ka uumaan uumamtee koo. Yoyyaa harka funee kabajamtootaaf hordoftoota maatiiwwan chaanala keenya Oroneeshin egaa akkam jirtu nagaa jirtu nuti nagaa keenya guyyaa irraan tanas qophii ajaa'ibaa takka qabannee dhiyaanneetii jira. Egaa hanga xumuraatti turtiin keessan nu wajjin dhiyaatu jenna. Qophiin har'a qabannee dhiyaanne qophii baay'ee tokko namatti toludha. Egaa maal qabannee dhiyaanne kan jedhu yoo ta'e akkuma amma asirratti dhageeffattanii turtan aartistiin jaalatamaa fi qabsaayaan gameessi uummata Oromoo biratti fudhatama guddaa qabu yeroo ammaan tana sirba baay'ee namatti tolu tokko qabatee dhiyaataatii jira. Inni sirba tokko qofa osoo hin taane albama tokko dhiyeessaatii jira. Isa keessaa garuu albamni amma isin dhageeffattan kun mata dureen isaa wal nyaattee kan jedhudha. Egaa sirba baay'ee namatti toludha. Akkasumas qabsoodhaan gahee guddaa taphataa kan jiru aartistiin gameessi Oromoo Soyinaaf Adam kun jechuudha. Yeroo ammaan kana sirba kana baasuudhaaf guyyoota muraasa qofatu hafee waan ta'eef viidiyoo kana immoo akka namoota hedduu bira dhaqqabu laayik godhaatii laayik sheer gochuun irraanfatinaa jechuudha. Namoota hedduu bira yoo dhaqqabe isaafis bu'aa guddaa qabaata. Viidiyoon isaa akka sadarkaa guddaadhaan laallamee riikaardii cabsu ta'a jechuudha. Egaa qophiin har'a qabannee kana fakkaata jechuudha. Hanga xumuraatti daawwadhaa isiniin jecha warrootni haraan gara chaanala keenyaa dhufaa jirtan immoo subscribe gochuun maatii keenya tahaa nutti dabalamaa isiniin jenna. Viidiyoo kana immoo laayik gochuun hin irraanfatinaa isiniin jecha dhumarratti immoo viidiyoo kana sirba kana xiqqoo irraa isin daawwachiifna jechuudha. Egaa kunoo akkuma asirratti argaa jirtan Guyyoo Waariyoo Abbaa Jirmaas akkana jechuun dubbatee jira. Aartistiin Soyinaaf Adam sirba haaraa qabatee dhiyaatee jira. Wal nyaatteen albamii Soyinaaf Adam keessaa sirba qeenxee dhiyootti gadi lakkifamuuf jirudha. Bofa biyyee nyaatte kan jedhus akkasumas yeroo dhiyootti gadi lakkifama jedha. Egaa albama isaa keessaa afran tokko naaf ergee akka dansaa caqasee jabduu jaaladhe. Sirba kana keessaa tokko dilbata gadi lakkisa jedha. Obsaan eegaa mucaan kun dhiira arbaan dhoowwanii. Egaa hordoftoonni chaanala keenyaa hundi keessanuu viidiyoo kana laayik godhuun dirqama keessanii viidiyoo kana laayik godhuudhaan namoota hedduu bira akka dhaqqabu taasisaa isiniin jenna. Yeroo sirbi isaa gadi lakkifamettis akka riikaardii haaraa galmeessisu hundi keessanuu daawwachuudha qabdu. Asumaan chaanalii kana subscribe godhuudhaan maatii keenya tahaa nutti dabalamaa isiniin jecha. Chaanalii isaas diskiripshinii keenya jala liinkii isaa isiniif kennee jira. Achuma jala subscribe gochuudhaan maatii isaa taatanii yeroo sirbi isaa gadi dhiifametti daawwachuu fi qabdanii riikaardii haaraa galmeessuu qabdanii